tunis ni dabartii kutaa kudhan affaadha geeffadha. Hayyaa'uma tunis ni dabartii karaafi murteessee tanbiiraanii dhufti. Hayyaa'uma tunis numa qotti lubbuu waan dhiyaate inshaallah nirkatti. Tunis ni dabarti. Barreessaa fi qopheessaan Abdul Jawad Ibrahim. Taatonni tuuta tabaroo. Tunis ni dabarti. Hayyaa'uma jireenyi dabaree namoonni markata warra bisaa hiree. Hayyaa'uma tunis ni dabarti karraa fi murteessee tanbiiraanii dhufti. Maali Jibril salaamtaan hin jirtu har'a maaltu maalte? Nama nagee qabuun nagee nama gaafata okay? Astaghfirullah maaltu maalte? Way astaghfirullah ni ta'u battaqa. Tilisee fi beeytee feeruza. Maali cibbuun tiyya? Baddi tiyya malee maaliif na yakkita? Salaamtaa jiga amma. Shayxaan asirraa maganfaddu. Shayxaanni waannaansi. A'uuzu billahi minash shayxaanir rajiim. Jibril akkami jecha kana naaf godhita? Teetanatti dhiisime. Mee Jibril tasgabbaay gattaa himee dura. Barsi laamma salaamtaa raayee galtee yaa'iin dillee kun hin jirtu. Na irraanfachiisuudhaaf salaamtaa jiyyata. Ayi sanii fi miti so'aaba harkata jeeti malee. Ambadii takkallee hin qabu fittii namana qulqulluudhaan. Way nama qulqulluudha saafii. Ganama nagee uumammanaan baane maaltu tanaan dhufeewu? Ganama nagee. Garuu wanni inni nama dhagee waan nagee nama dhorku. Maal waa'ee tiyyaamu maal dhageesseewu? Eenyu si hime? Abbaan fadhaanaa himu. Ati waan dho'isitanii qabdamoo hin qabdu. Maal? Yaa ilaahii. Ammaaliin si dho'ise yaa obboleessoo. Waa takkallee nan dho'isanii ammaati ni kakattaa? Waanii si himuu qabu fardii tanii si dho'ise hin yaadadhu. Taay feeruza. Dhuguma rabbiitiin baanaan fittii namana. Maal si himammee? Jaartiin tee maal si dho'isitee siin jaan? Dhiisi badiin tiyyumaa. Osoo hedduu sin qoratiin si fuudhee bira. Haa dubbadhu haa maali wanni addaa maaltu jira? Maqaan keenyooti. Feeruzaadha haa. Hayi tanaas si ajaa'ibee ammaas. Obboleettiin teetee hojii maqaan si? Obboleettii hedduun qabatan baante. Laal ammallee na kijibu jirta feeruza. Addanaa baase hawaanii si kijibasan. Maqaan kee leensaan turreeti? Tanumaatu dila kana si dhibbise? Hayi maqaa jijjiirachuun dubbii laaftudha. Waraqaan jimmaa katarrattuu maqaan kee leensaan jiru? Ajaa'iba qabda yaaboo Jibriil. Sababaan maqaatti jijjiiradheef na gaafachuu ni dandeessaa bara. Maa anarraa hin mirkaneeffatin. Jattee maaliif alaa guurtee na cinqita? Bar ati naan himne ammaa dirqittiin siimseeme kuno. Sa Jibriil waan takka yeroo himan sababa malee ni haasawani. Maqaan kee eenyu turee jettee yoom takkaa na gaafattee beekta. Gaafa wal barru feeruzaadhaan wal barre. Egaa maqaan kiyya feeruzaa tahee wal barree naafeeti. Sababa maqaa jijjiiratteef maali'a? Gaafii bareeddu. Biyya alaa bahuun yadheetiin ture viizaan akkasin naa dhufee. Anis deemuu hin feene umriin tiyya ijoolleedha naan jaanii. Akkasitti maatii xiyyaa wajji wal mari'annee obboleettii tiyya guddoo wajji wal jijjiirradheen. Duraan obboleettii tiyya guddoon maqaan isii feeruzaa ture. Amma isiin leessaa taateeti aan feeruzaa tahee jechuudha. Carraa anaaf dhufe san isiidhaaf hin dabarse. Akkasii dhiifama feeruzaa teenya. Homaa rakkoon qabu. Hin jarjariin sumaan hin jee. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Deemuuf deemtaasa? Barreeffa waan hin jiiniifi. Dila kana turuun qabdu bara. Hundaafuu hollaa kana nyaanna amma. An qufee dhugaar kannaan. Homaa rakkoon qabu. Qalbiteetii qufee malee garaan kee ammallee beeluma si qaba. Nyaataan baana beetee waan biraan baanu. Nuuf dhiyeessee ani nyanna. Hayyaa'uma tunis ni dabarti karaafi murteessee tanbiiraanii dhufti. Baaba maallaqaan jijjiirrattuusa? Maallaqa maali hoo? Yaa maallaqaan jijjiirradhu dhiisiiti kanii wayiin fayyadamuu qabu yaa ilma kiyyaan. Amma bar muftii faadha malee namni maallaqa jijjiirratu qabu. Jaarsa san maqaa isaaniitti hin dha'in. Lakki akkana garaan jabaatiin kaalma kiyyaan barra ofii godheefitiin jira. Irra laalu. Osoo inni dhiifamaa os hin gaafatin moo? Inni gamu isaatiin tantaasaati. Angamu garuu dhiifama godheefitiin jira ilma kiyyaan. Abbaa akkana dila kana garaa laafuun gaarii miti. Maallaqa duba ammaatiin qabu jettee? Waa dila san qaboon. Barga gaaf tokko ilmi adeera keetii waan takka jeenni beektaa? Eenyu Saalaaddiin baandaa? Akkam jeesee dargoomsaa kiyya. Amata 15 moo 20 beektaa?
Maalleen Itoophiyaa kun osoo inni waa bituun dhiifneen keessaa deemaa jeekute. Kun ogaa kun akkuma afaan isaa rabbiin godhee fi qotee ilaalama. Yaaboo dhuga baana Salaaddiin dubbiin galteef jirti. Obboleettii yoosaa maaliif gad hin geessine? Mee itti ilaallaafacho. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Muftii seeni arri keessaa baatee yaa'uu isaa ibaqiyya. Yaa maatii keenya warqaan bachaatumaan dhufe. Wayii ala ganna dhorkitanii. Seeni moo seeniif hin dhaamotiin iseen. Nadhiisimee yaa abbaa dhugoomsaa. Dhugoomsaa haa ta'u na ziyaartu. Adeera harka ol fuudhuun haftee jirti. Sanurraa dhiisqa nuti amma rahimaa. Nagaa mitaa Khaadir seeni. Sanuu nan ziyaartu jira. Mee waan dhugoomsanis kaafee fidiif mee dhugoomsaa kiyya deemu. Waa takka hin danda'u amma nyaadhe dhufe laa xifiidha garaan kiyya. Saa zigaala kanaa kan nurraa dhiisa qaaboo. Muftii ati ammallee zigaaluma gootaasa. Laala lakkii quufaan qabaan. Abbaa dhugoomsaa yaaboo dhugoomsaa illee nun dhageeniiti ofiin haa godhi yaa abbaa dhugoomsaa ofiin tarabbiiti. Umaa ambar dhiifama si godheetiin jira. Onnee irraayi. Ni kakattaa rabbiin si harkaa. Saati maa kakuu tana jajjarta hin jajjarin kaa kakuu tanatti. Ofiin tarabbiiti ofii si godhee hin jeene. Rabbummaan dhiifama si haa godhu malee. Garuu hedduu takka haaliqa torbaddu. Akkuma dhiyootan haalaal dhiyootan akkuma masgida si harkuun eegale. Dhugottuu bagana yaadachiiste. Deenga dabar si lallabeetiin laagaanti hanga qarna heetu takkatti. Wayii garagaltee illee na laate yaaboo. Hin dhageenye yaa muftii kiyya. Bar dhugoomsaan keetilleen akkanuma ceekurra na laala. Wallee guyyaa dhiyoo san xiqqoo sitti haareensa. Numa haraawuqa maaliif hin arre? Wayiin dachiitan dandame yaa abbaa dhugoomsaa. Zaaruma saniin fuudha jeetiin akkasitti dila san rakkoo keessa seeni. Akkami siisan fuutee moo dhiifte? Saboo yoo maatiif idda malee naan jettee bara. Mee guyyaa tokko ta'e naqa. Tanaa dhuftee tan. Maal jettee maadii? Ayyeeme inshaallah itti ilaalla. Jireenyi dabaree namoonni markata warra bisaa hiree. Ummii mana barnootaa isa galmeessuu wayya ijoollee. Sabarnoonni baranaa eegaleetteetiin talatiyya. Baruu addan baaneensaa. Ni jalqaba jechaa jiran garuu. Mee dura ni milkaneeffanne galmeessu dura. Marwaan dhufee jiraa miti? Isuma na fakkaata haa. Ni duranii ardafanii yaamne. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Isin isaa baraan biliseeta qabaatos jiraanse. Nuti bar Marwaan. Haadha dhugoomsaa fayyaadha haa. Akkami dhugoomsaa noo fayya qabaa? Alhamdulillahi nagaa. Aruusa Jibriileetu waan dhageenye haati. Yoom dhagee ummiin ni dhageenye. Yaa rabbitti haa tolchu. Saa obboleessa kayya silaa baatee maneedha kana. Akkamittiin ba'uu danda'a? Waan abbaan seeraa sin jee haya jiha. Maallaqa obiillee bar finnee dhufne. Silaa kafaltee baatee gaariidha. Isaan cubbuu ragaa beeyitii si gadhiisnaa jaan. Duboo rabbi dura hoo isatti hin baha. Isin guyyaa qiyaamaa wabii naa ta'uu ni dandeessanii? Akkam nangal. Eenyu waasii namaa ta'a akhiraa. Tanaafuu na dhiisa deema. Amma booda nyaatallee hin fidinaayaa. Kanumaas jiruun nyaadda. Maaliif boo wayisi jecha bilcheessina? Lakkii karuma dheeraa kanaaf hin dararinaa jeetii aboo. Taa'e haa dararan qaba. Inshaallah jidduu tana silaa oboon oolu isaanuu nu gadhiisuun oolani. Silaa garuu haya jettee baates gaaru. Rabbii jaana dhiisa. Karaa haqaa irratti akkaan sabadhuuf na gargaaruu qabdanii arsilaa isin. Dhiibbaanatti nu uumina isaanii hoji. Sa'aan nuuf kanname dhume na fakkaata. Nuyaas intalatiyya. Taatee khayri jiraadhu gaa rabbi nagaan si haa baasu. Aamin fayyaadaa. Toniis ni dabartii karaafi murteessee tambiiraa jedhutti. Inspektar hanga ammaa qoratanii hin xumurre yookiin himata na rabbanaa takka immoo qulqulluudha jaatii bilisa na gallakkisaa maaliif cal jettanii hidhaa keessa na tursiistan. Please inspektar dubbiin tun sirrii miti. Marwaan dhugaadha garuu ammoo atiif waan sin jenne maaliif tole jechuuti daati. Maaliif waan namni sin tole hin jenne. Karaa nan si akeeka sana maaliif deemuu hin barbaanne. Maal naan jettanaan wanni isin jettan bar sirrii natti hin fakkaanne. No akkasii miti Marwaan. Karaa sanii maree carraa maneedhaa kanaaf bahuu waan qabdu natti hin fakkaatu. Yoo irraanfatte ta'e hin beeku malee amma dura siif himeetiin jira abbaa keetii wajjin kabajaa waliif qabna. Saniif jenneeti carraa kana siif kennan ni beektaa miti. Abbaa kiyya daran isin maaliif dhugaan kabajne bara kaan balee isaan qabnes ni beektanii ayyakka tokkollee qabu qulqulluudha. Badii qabda sin jenne garuu waan qaamni seeraa sin jedhe maaliif tole jechuu didda. Ragaa cubbuu moo akkamittiin ragaa cubbuu namarra ba'an seera jallisee hojjaa miti kan hin baradde heeraa fi seeraan uummata kiyya fayyaduufi
Ogummaa kiyyaan tajaajila barbaachisu kan nufi. Dhugaadha garuu haa ta'u immoo yeroo tokko dirqamni waan namatti fide fudhachuun barbaachisaadha. Never an kanan fudhoddoon. As keessaa hoo bohuun barbaaddu? Ragaa cubbuu kannee bahu manna asumatti hidhamuun irra filadha. Marwan waan lama dhabu jirta tokkoffaa as keessatti hidhamaa jirta lammaffaa mana waadaa siif galamees dhabu jirta. Yoo waan san qindeessitee qopheessite garuu mana jireenyaatis ni argatta. Si galee amma garuu waan lama dhabu jirta. Inspektor manni sayyoo qabriitti yatee maaltiin beekan? Single jechuudha. Manni kuchumaadha kwaalitiidhaan ijaarame. Nama irratti hin jigu bara. Akkas jechuu kiyyaa miti barlakki. Yoo dachiin sossootee galaanni fudhe waa hundaafuu goroo mana cubbuu keessa galuun fadhu. Maallaqa kiyyaan dafka kiyyaaniin mana ijaarrachuu fadhaan. Okay, ni dandeessaa filannoo kee taanaan mee itti yaade ammas guyyaa muraasa siifan kanna. Ejjennoon tiyyatanumaan inspektor murtii haariyaan qabu. Jireenyi dabaree namoonni markata warra bisaa hiree. Taatota diraamaa fi qopheessaa diraamichaa obboleessa keenya Abdul Jawaar Ibrahim guddoo isin galatoomfanna.